warahmatullahi wabarakatuh. Kan jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Oro Construction in the Marketing nageenyi keessan bareedaadhaan naga jira alhamdulillah. Egaa guyyaa har'aasii akkuma baratame odeeffannoo baay'ee tokko barbaachisaa ta'ee fi gaafii hedduu keessanii kan ta'e qabadhee isiniif dhufee jira. Oroon yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii kennaa. maatii keenya taatanii bu'aa baay'ee hedduu keessa darbitanii nu wajjin har'a kan geetta like share gochuudhaan hiriyoota keessan biraanis gaa like godhaatii nu jajjabeessa galanni keessan dachaadha isiniin jedha. Kanaaf odeeffannoon guyyaa har'aa qabadhee isinii dhufee akkuma gaafii keessaniitiin mana luukii dhibbaa qorqoorroo Adaamaatiin ijaaruudhaaf qarshii hammam nu gaafata kan jettani tokko isaatiin meeshaalee maal isin barbaachisa meeshaaleen kunniin ammoo qarshiitti hojii jirru qarshii meeqa nu gaafata walumaa galatti meeshaalee bituuf ta'e nama nu ijaaru dabalate qarshii meeqa nu gaafata mana luukii dhibbaa kana qorqoorroo Adaamaa kanaan ijaaruuf iddoo kamittiyyuu haa ta'u qarshii hammam akka gaafatu kwantitii isaas hojjedhee isiniif dhiyeessee jira. Hanga xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa kenna. Egaa akkuma jalqaba irratti kaasuuf jaaletti manichi kun akkuma suuraa irratti argaa jirtan mana dizaayina baay'ee bareedaa ta'e kan amma argaa jirtan kan jechaadha. Manichi kun luukii dhibbaan kan ijaarame herreega luukii dhibbaatiin jecha qorqoorroo normaaliitiin yoo herreennu luukii dhibbaa jedhama yookaan ammoo kaaree dhibba tokkoo fi 52 kan ta'e jechaadha. Yookaan ammoo mana saaloonii tokko qabuu fi alarraan kutaa 4 qabu keessa manaatti kutaa 3 kan qabu. Walumaa galatti bakka tokkotti yoo deeffame kutaa isaa gara keessaa gochuu barbaadan keessa manaatti kutaa 7 hamma 6 kan jiranii fi saaloonii baay'ee tokko bal'aatee mana fincaanii alarraatii fi mana fincaanii kutaa bultii keessa kan jiru jechaadha. Walumaa galatti manichi kun kutaa 7 qaba, saaloonii tokko qaba. Manicha kana qorqoorroo lumuutiidhaan ijaaruu yoo barbaadan luukii dhibba isin gaafata. Qorqoorroo Adaamaatiin ijaaruu barbaadan kaaree 222 isin gaafata jechaadha. Manichi kan amma argaa jirtan suuraa irratti dizaayina baay'ee tokko bareeda ta'e. Egaa sadarkaa kanatti dheerina baay'ee lafarraa kan hin qabne akkuma suuraa irratti argaa jirtan kana jechaadha. Egaa guyyaa har'aa manicha kana qarshii hammamiin ijaaruu akka dandeenyu isin biraan gaha. Amma xumuraa viidichaatti viidiyoon gabaabaa waan ta'eef hamma xumuraatti yoo hordoftan guutumaan guutuutti information mana kana ijaaruuf isin barbaachisu ni argattan jedheeti yaada. Akkuma viidiyoolee kana dura darban jechaadha namoonni baay'een akka irraa fayyadamtanis abdii qaba. Kanaaf bu'aa bayii hedduu keessa darbee viidiyoo kana isin hojjedhe waan ta'eef like godhaatiin jajjabeessa YouTube channeliin koo sadarkaa bareedaa irraa akka naagamu naaf taasisaa isin jira. Kanaaf ammoo jalqaba irratti meeshaalee mana kanaaf barbaachisan dhagaa mana kanaaf nu barbaachisa, simmintoo barbaachisa, shawaa barbaachisa, sibiila barbaachisa, meeshaalee hedduudha jecha mana kana ijaaruuf kan nu barbaachisu. Tartiibuma isaatiin qarshii isaas hammam akka nu gaafatu yookaan ammoo fakkeenyaaf dhagaa yoo kaafne dhagaa meetira kuubii yookaan ammoo makiinaadhaan hammam nu gaafata, shawaa hammam nu gaafata kan jiru, simmintoos hammam nu gaafata kan jiru isin biraan ni gaha jechaadha. Egaa jalqaba irratti yoo kaafne dhagaan barbaachisa mana kana faawundeeshinii isaa jalqaba isaarra kaasuu kan ammoo masarata isaa kan jalaa kana kaasuudhaaf dhagaan barbaachisa. Dhagaan mana kana nu barbaachisu meetira kuubii 76 jechaadha. Meetira kuubii 76 kana gama qarshiitti yoo jijjiirtan iddoo kamittuu ijaaruu barbaadan magaalaa kamittuu ijaaruu barbaadan baadiyyaa irrattis ijaaruu yoo barbaadan qarshii 20 manicha kana ijaaruudhaaf dhagaan isin gaha jecha qarshii 20 qopheessan isin gootota qarshii 20 gadi Allahu alam waan isin goonatti fakkaatu yookaan ammoo namoonni keessattuu naannoo baadiyyaatti ijaartan yookaan ammoo magaalaa xixiqqaa tijaartani dhagaan gatiin isaa baay'ee tokko gadi bu'aa fi lafa ofii keessanii irraas baasuu dandeettanii lafa firaarraallee baasuu dandeettanii. Egaa qarshii 20 ammoo akka barbaadanitti isinii gahuu ni danda'a jechuudha. Egaa dhagaan hamma kanaan yoo nu gaafate simmintoo hoo kan jiru yeroo baay'ee ijaarsa manaa irratti qarshii guddaa kan nama gaafatu yookaan ammoo baasii hedduuf kan nama saaxilu simmintoo ta'uun isaa ni beekama jechuudha. Egaa akkuma kanaatiin manicha kana ijaaruudhaaf manicha amma simbiraan gahaa jiru kana ijaaruudhaaf simmintoo kuntaala 203 nu gaafatu yookaan ammoo qalqalatti baaggii isaa sana jechaadha 406 nu gaafata. Walumaa galatti kuntaala 203 qopheessan manicha kanaaf nu gahuu ni danda'a jecha. Ala saarraan ta'e keessa isaa ta'e lishoo isaa ta'e sanuudhaa fi gara fuufis akkasumas wantoota mana kanaaf barbaachisan hunda isaatiif kuntaala 203 qopheessan nu gaha jechaadha. Kuntaala 203 kana gama qarshiitti yoo jijjiirru qarshii 124 fi 800 yookaan ammoo hamma qarshii 100 fi 25tiin simmintoo mana kanaaf bituu ni dandeenya jechuudha. Kan ammoo qarshii hamma kana nu gaafata jechaadha. Haaluma isa fakkaatuun shawaa biraa yoo geenne shawaa mana kanaaf nu barbaachisu makiinaa siinootiraakii 6 nu gaafata jechaadha. 6 hamma 7 iddoon itti gaafatu jira. Haala barbaachisaa ta'een yeroo mana keessan garafan akkasiin jalaan furduun yoo haala isiniin jedhameen yoo ijaarsiftan makiinaa 6 isin gaafata. Makiinaan 6 kun gama qarshiitti jijjiiru qarshii 30 nu gaafata jechaadha. Shawichi mana kana ijaaruuf nu barbaachisu. Egaa sibiilatu jira manicha kana ijaaruuf koloniif ta'ee biimiidhaa fi walumaa galatti gubbaa isaarra karvii gubbaarra jiran kanneen hunda isaa hojjechuudhaaf
sibiila nu gaafata. Sibiilli kun abbaa 12 fi abbaa 10 akkasumas immoo istaafa kan ittiin hiinu nu gaafata jechaadha. Inni kun koloniidhaa fi ta'ee biimiidhaa fi abbaan seentimeetira 12 beergaa 62 qopheessinaan nu gaha jechaadha. Abbaan seentimeetira 10 beergaa 26 qopheessinaan nu gaha. Abbaa seentimeetira 12 kana gama qarshiitti jiru beergaan 62 qarshii 38 nuuf gaha. Inni kun ammoo qarshii 11 fi 200 nuuf gaha jechaadha. Walumaa galatti sibiila kana abbaa 12 ta'ee abbaa 10 kana bituudhaaf qarshii 49 fi 200 nu gaafata. Egaa istaafii kanaaf ammoo qarshii 4,000 nu gaafata jechaadha. Walumaa galatti sibiila mana kanaaf barbaachisu qarshii 50,000 sadi qopheessinaan fi hanga 54 qopheessinaan sibiila mana kanaaf barbaachisu feerroo gosa kamiitiifuu nu gahuu ni danda'a jechaadha. Kan ammoo qarshii 54 nu gaafata jechaadha manicha kana ijaaruudhaaf. Taansuudhaan blokkeettii manicha kana barbaachisu akkuma lafarratti argaa jirtan gubbaa irratti karvii blokkeettii karvii boonyi isaa karvii ta'ee fi kan gadaanoo noormaalii blokkeettii qaba jechaadha. Blokkeettii noormaalii kan girgiddaan ittiin ijaarame kana 4,250 nu gaafata baay'ina isaatti jechaadha. Akkuma guyyaa darbe san baraan gahe blokkeetti tokko bituuf qarshii 9 nu gaafata. Yookaan ammoo blokkeetti tokko gabaarratti yeroo kana qarshii 9 jira. Blokkeetti 4,250 kana yookaan ammoo blokkeettiin girgiddaan ittiin ijaaramu kana kutaa isaa keessa manas kan ittiin qoonne ta'e girgiddaa alarraa hookaawulii alarraa jiru kana ittiin kan ijaaru ta'e walumaa galatti qarshii 38 nu gaafata jechaadha blokkeettii kanaaf. Blokkeettii karvii kan gubbaa isaarra bareedinaaf itti fayyadamnu qarshii 3,700 nu gaafata jechaadha. Blokkeettiin kan gubbaa karviin itti hojjetamu 3,700 qopheessinaan birrii haganaa nu gaha. Kun ammoo 38 walumaa galatti qarshii 41 nuuf gahu. Qarshii 41 hamma 42 nuuf gahuu ni danda'a jechaadha blokkeettii mana kanaaf barbaachisu. Egaa manichi kun akkaataan kwantiitiin isaa kan reegni isaa itti isin hojjadheeni manichi kun garaa keessa isaati kutaa 3 kan qabuu fi ala isaarraanii kutaa 4 kan qabu kireessuudhaaf ofii keessanii itti fayyadamu. Wantoota garaagaraatiin nama firaatii kennuudhaaf wantoota garaagaraatiin itti fayyadamuu dandeettanii kutaa 4 alarraan qaba jechaadha kireessuudhaaf akkasini mijaa'utti. Egaas balbala mana kanaaf barbaachisu balballi sibiila kan ta'e kan alarraaf barbaachisu qarshii 48 fi 500 isin gaafata jechaadha balbala isa kan alarraatiif. Keessa isaatiitti ammoo balbala lamatu jira gaada lamaadhaaf yookaan ammoo kutaa lamaa fi kutaa lamaaf balbala lamatu jira. Balballi lamaa kun qarshii 12,000 isiniif ni gaha jechaadha. Egaa daawwiteetu jira mana kana daawwitee yookaan fargaan alarraa balbala alarraa kanaaf yookaan ammoo balballi saaloonii irratti balballi guddaan tokko akka argaa jirtanii jira xiqqaanis jira kutaa 4 alarraan qaban kana walumaa galatti daawwitee mana kanaaf gahu yookaan balbala alarraa kanaaf gahu qarshii 12,000 isin gaafata jechaadha wanta shakkii hin qabne. Egaa taansuudhaan manichi kun bishaantu jira elektiriikii keessa isaa harkisuu fi akkasumas ammoo meeshaalee mana fincaanii keessa manaatitti yookaan kutaa bultii keessatti kan galfamu qarshii 25,000 walii galatti isin gaafata jechaadha. Akkuma argaa jirtan gubbaa irratti qorqoorroon ol kaa'amee kan dheerate kana jechaadha. Jala isaatiin mukatu jira muka gosa garaagaraatu jira walumaa galatti muka kana muka xiqqaa irraa kaase hamma gurguddaatti muka alarraan kun skaafooldiingii jedhanii kan masilaal alarraan ittiin hojjetan kan walumaa galatti muka kana bituudhaaf qarshii 25,000 isin gaafata jechaadha. Taansuudhaan manicha kana yeroo kolonii fi biimii irratti agrigeetii fayyadamna yookaan ammoo xaxarii isa jedhan kana jechaadha. Isa amma suuraa irratti argaa jirtan kana xaxarii kana bituudhaaf qarshii 7,000 nu gaafata jecha manicha kanaaf maaliif kolonii isaa irraa kaase hamma biimiitiitti simmintoo ashawaan kanaan walitti qabatee walitti makameetiin kan itti uffifamu waan ta'eef isa bituudhaaf agrigeetii kun ammoo xaxarii kana bituudhaaf qarshii 7,000 qopheessinaan nuuf gahuu ni danda'a jechaadha. Ittaansuudhaan mana fincaanii alarraa yookaan ammoo isin akka fi keessanii barbaaddanitti seefti taankarii ufaa isaatti hojjechuu dandeettan kun ammoo mana fincaanii alarraa qaba 10,000 kan dalagame jechaadha. Innis 10,000 isin gaafata. Egaa wanti baay'ee tokko murteessaa fi baay'ee tokko barbaachisaa odeeffannoo beekuu qabda waa'ee mana kanaa irratti yookaan ammoo kana duras isin biraan kayii kan hin jirre jechaadha. Manicha kana qorqoorroo Adaamaatiin ijaarame qorqoorroo mana kanaa barbaachisu kaaree 222 nu gaafata jecha manicha argaa jirtan kana kaaree 222 nu gaafata. Qorqoorroon kaaree 222 kana bitu yookaan ammoo qorqoorroo mana kanaaf akka argaa jirtan kanatti nuuf gahu kana bituudhaaf qarshii 92 qopheessina nuuf gahuu ni danda'a jechuudha. Yookaan ammoo qarshii 22 yoo qophii 92 yoo qopheessitan qorqoorricha mana kanaaf gahu isin bitachuu yookaan ammoo isiniif dhiyeessuu ni danda'an jechaadha. Yookaan ammoo qarshii 92 isin gaafata jechaadha. Qorqoorroo kan itti uffifame ta'ee gubbaa isaa irratti karvii kan ittiin shaffaname kanas ta'ee qarshii 92 isin gaafata jechaadha. Itti aansuudhaan siileenti yookaan koornisiidhaaf jechaadha. Koornisii jigsamiidhaan kan dalagame jigsamee sadarkaa tokkoffaatiin baay'ee tokko filatama bareeda kan ta'e jechaadha.
Egaa diizaayinii ofii keessanii barbaadan internet irraa buuftanii kan nama ijaarate irraa laaltanii ofii keessanii ofirraa kaaftanii filattanii akka isaan ofii barbaadanitti isinii hojjetanis walumaa galatti fi akka filannoo keessanii irratti hundaa'uudhaan kan bifa bareedaa bifa ajaa'ibaa ta'een isinii dalaguu danda'an qarshii 38,000 manicha kana kutaa hunda isaa hamma saaloonii keessan wanta manni kun keessa isaatti qabu hunda isinii galchuu ni danda'ama jechuudha qarshii 38,000 kana qopheessinan. Egaa manicha kana ammaaf galee hin jiru seeraamikii shakla alarraan ta'ee hamma mana keessaa hunda isaa kutaa hunda isaa galchuudhaaf qarshii 45,600 isin gaafata jechaadha. Egaa itti aansuudhaan kwartiisii qalamii manicha kanaaf barbaachisu jibsamii girgiddaa keessaan ta'e alarraan kwartiisii roga arfan isaa duuba isaarraa mana namaa jiraachuu danda'a dhiisuu dandeettani. Egaa kutaa mana keessan fakkeenya kwartiisii yookaan ammoo qalamii chaakii jedhanii nama beekanii kan isa kana ibsuu barbaadan afoo isaarra ta'e dagalee isaa lama yookaan manni kun saayidii inni mul'atuun hundayyuu dibuu qabdan akkasii bareeduuf. Ammoo kutaa saayidii mul'anne roga mul'anne irra yoo dibdan qarshii qisaasessu malee homaa waan tokko isin fayyada jechaadha. Egaa akka kwantiitii kun karree kana isin hojjetametti kutaa gara amma foddaan jiru kanaan afoo isaarraa fi dagalee olaanoo kanaan manni namaa tokko illee hin jiru. Yookaan saayidiin kunniin hundinuyyuu mul'ata saayidii kana hunda dibuudhaaf keessa manaa isaa ammoo jigsamii girgiddaa dibuudhaaf ta'e walumaa galatti qarshii 20,000 nu gaha jechaadha. Egaa manicha kanaaf gubbaa isaarra muka fayyadamnee jirra. Mismaarri mana dhagaan ijaarre mukaanis ijaarre mismaarri nu biraan afur dirqama jechaadha. Egaa manicha kanaaf mismaara saanduqa 6 nu gaafata. Walumaa galatti saanduqni 6 kana gam qarshiitti yoo jechuun qarshii 2,200 nu gaafata jechaadha. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya odeeffannoon yookaan immoo meeshaalee bittaa meeshaaleetiif qarshiin hanga amma isin biraan gahee kana bakka tokkotti deebifnu qarshii 600 nu gaafata jechaadha meeshaalee bituu qofaaf. Egaa hanga ammaatitti humna namaatiif qarshii kaffalamu yookaan qarshii ogeessaaf kaffalamu mana bareedaa kana jalqaba sadarkaa hamma xumuraatti kan nu ijaaru qarshii kaffaltii isaa bira gennee hin jiru jechaadha. Bittaa meeshaalee qofaaf qarshii 600 qopheessinaan nuuf gahuu ni danda'a. Egaa ogeessi mana kana namni ijaaru mana kutaa alarraa 4 qabu keessaan 3 qabu walumaa galatti yookaan immoo keessa isaatti kutaa 7 qabuu fi saaloonii qabu manicha akka amma jiru kanatti bareechisanii nu ijaaru kan ammoo Adaama qorqoorroodhaan kaaree 222 kan ta'e yookaan immoo keessi mana keenya kaaree 152 kan ta'e kana nu ijaaruudhaa fi ogeessi qarshii hammi nu gaafatu qarshii 200 nu gaafata jechaadha. Egaa ogeessaaf qarshii 200 kaffallee meeshaa bittaadhaaf qarshii 600 nu gaafata. Walumaa galatti manicha kana ogeessaaf qarshii kaffaluu ta'e bittaa meeshaaleetiif ta'e manicha kana fakkaatu kana ijaaruudhaa fi jalqaba isaarra kaase hamma xumura keessa galutti qarshii 800 nu gaafata jechaadha. Yookaan immoo qarshii 800 qopheessina manicha kana bifa ajaa'iba ta'een bareechifnee itti galuu dandeenya jechaadha. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya odeeffannoon guyyaa har'aa qabadhee dhufe kanuma hanga ammaa isin biraan gahaa ture. Waan hamma xumuraatti hordoftanii galatoomaa galanni keessan dachaadha. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan nuti raana geenye kenna bakkuma jirtanitti nagaa.